Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiif qabanneeti dhiyeessina. Oduu keenya kan biyya keessaa fi biyya alaatiif kan guyyaa har'aatiin qabanne kan isin biraan geenyu tahaa. Oduu biyya alaattiin ammoo guyyaa har'aa kana dubbii ijoo ta'ee miidiyaalee gurguddaa addunyaatiin wal harkaa fuudhamee haasa'amaa kan jiru dhimma Puutiinii fi Doonaald Tiraamp yoo ta'u, dhimma pirezidaanta Faransaay Imaanuweel Maakroos waan haaraa kan qabanne ta'a. Kanaa fi kanneen birootis hanga isin biraan geenyutti turtiin isin waliin gootan turtii gaarii akka ta'u isiniif hawwaa. Gara oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee biyya keessaatiin jalqabna. Gambeellaatti haleelaa otoobisii irratti raawwatameen namoota 5 yoo ajjeefaman hedduun madaa'uun dhagahamee jira. Naannoo Gambeellaatti otoobisii imaltoota 39 fe'ee aanaa diimaa irraa gara imalaa ture. Haleellaa dilbata taree hidhattoonni murlee Suudaan kibbaa irraa dhufan raawwataniin namoonni 5 yoo ajjeefaman hedduun isaanii ammoo madaa'uu jiraattonni naannawaa sanii himan. Jiraataan aanichaa nageenya isaatiif maqaa isaa dhokfate akka dubbatetti dilbata ganama keessaa naannoo sa'aatii 3 irratti hidhattoonni murlee jedhamu kun otoobisii imaltoota irratti dhukaasa bananiin konkolaachisaa dabalatee namoonni hedduun battalumatti yoo lubbuu dhaban namoonni biraa hedduun ammoo akka madaa'an dubbateera. Jiraataan kun namoota du'an keessaa dubartoonni akka jiran eeruudhaan haleellaan kun baay'ee suukanneessaa jechuu yoo ibsu, itti dabaluun ammoo sirni awwaalcha namoota du'anii guyyama san jechuunis guyyama dilbataa akka raawwatame dubbatamee jira. Jiraataan aanichaa kan biraa ammoo akka himetti otoobisii imaltoota fe'ee nageenyaan gara magaalaa Piinidoo imalaa osoo jiruu rasaasaan rukutame jechuudhaan haleellaa kun akka raawwatame ibsa godhaniiru. Dhukaasa kana hordofuudhaan konkolaachisaan otoobisii kanaa battalumatti lubbuu isaa yoo dhabu imaltoota dabalatee walumaa galatti namoonni 5 lubbuu isaanii gabbaraniiru. Namoota haleellaa kanaan lubbuu isaanii dhabaniin alatti imaltoonni hedduun akka madaa'an eeruudhaan namoonni madaa'an kanneen gara hospitaala waliigalaa Gambeellaa Barmaadoo ganda duwwaa 5tti argamutti geeffamu yaala isaanii argachaa akka jiranis dubbatameera. Naannoo kanatti keessumaa hidhattoota murlee Suudaan kibbaa irraa dhufaniin haleellaan irra deddeebiidhaan kan raawwatamu jechuun kan yaadachiisan jiraattonni naannawaa sanitti jiran yeroo garaagaraatti lubbuun namootaa badaa jiraachuu fi mootummaa lamaaniin furmaanni hatattamaa akka itti kennamu ammoo gaafataniiru. Itti dabaluunis namoonni kun yeroo ammaa to'annoo humnoota nageenyaa federaalaa fi kanneen naannoo jala akka jiranis ibsameera. Haleellaa kana ilaalchisee ibsa Komishinii Poolisii Gambeellaa har'a baaseen akka ibsetti otoobisii geejjiba uummataa diimaa irraa gara Gambeellaatti osoo imalaa jiru dhukaasa irratti banameen lubbuu namaa fi qabeenyaa irra miidhaan guddaan akka qaqqabe mirkaneessaniiru. Akka poolisiin ibsetti otoobisiin lakkoofsa gabatee 3 duwwaa 1 17 duwwaa gaam jedhamu haleellaa hidhattoota murleetiin raawwatameen konkolaachisaa dabalatee lubbuun namoota 5 darbeera. Akkasumas namoonni biroo 7 ammoo miidhaan cimaa fi salphaan isaan irra akka gahee yaadachiisaniiru. Muddee 2024 namoonni eeyyama isaanii hin beekamne yookaan eenyu akka ta'an hin beekamne kaampii buqqaatota naannoo Piinidoo jedhamutti argamu haleeluudhaan namoonni 10 yoo du'an 19 ammoo madaa'uun isaa kanaan dura gabaafamee turuun ni yaadatama. Yeroo sanatti dhaabbata oduu Suudaan kibbaa kan ta'e City Review waliin haasawa kan taasisan hoogganaan kaampichaa Piiter Meeker gama isaaniitiin akka jedhanitti namoonni yakka kana raawwatan dargaggoota hidhatan hawaasa murlee irraa akka dhufanis shakkuu isaanii dubbataniiru. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Gambeellaa godina Anyuwaak ganda Ochoom jedhamu keessatti eebla 2024 jechuunis bara darbe haleellaa konkolaattota uummataa imaltoota 60 fe'ee aanaa Itaag irraa gara magaalaa Gambeellaatti imalaa ture irratti raawwatameen imaltoota 7 miidhaan qaamaa jabaan qaqqabuu gabaafameera. Akkasumas bitootessa 27 bara 2024 ganama haleellaa hidhattoonni konkolaattota uummataa magaalaa Gambeellaa irraa ka'uudhaan gara godina Niiwer aanaa Laareetti imalaa ture irratti raawwatameen lubbuun namoota 3 yoo darbu hedduun isaanii ammoo miidhaa cimaa fi miidhaa salphaan akka isaan irratti gahee dubbatanii jiru. Yeroo garaagaraatti naannoo Gambeellaa kana keessatti hidhattoonni Suudaan kibbaa irraa daangaa cehuudhaan dhufaniin lubbuun namootaa akka miidhamaa jiranii fi qabeenyi isaanis jalaa saamamaa akka jiran gabaasaaleen garaagaraa yeroo yeroodhaan irra deddeebiidhaan ni gabaasu. Oromiyaatti daa'imman miiliyoona 7.3 talaallii dhibee giffiraa fudhachuu biiroon fayyaa naannichaa beeksise. Naannoo Oromiyaatti daa'imman waggoota 5 gaditti argaman sababoota weerara vaayirasiitiin kan ka'e akkasumas vaayirasii koronaa fi nageenyaan talaallii dhibee giffiraa osoo hin fudhatin hafan jedhamee dubbatamee dabalatee daa'imman miiliyoona 7,336 ol talaallii fudhachuu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksise. Daa'imman kunneen talaallii kana kan fudhatan duulli talaallii dhibee giffiraa qindaa'an
Caamsaa 6 bara 2017 jechuunis torbee darbe irraa eegalee guutuu Oromiyaa keessatti kennaman isaanii waggaa 1 hanga 5 miiliyoona 7.3 ta'an talaalchisuudhaaf karoorfamee daa'imman miiliyoona 7,336 ol talaallii kana argachuu isaanii biirichatti daayireektarii fayyaa haadholii daa'imanii fi akkasumas daa'immanii fi dargaggoota Baqqalaan dubbataniiru. Duula kanaan daa'imman waggoota 5 darban sababoota weerara vaayirasii koronaa fi nageenyaatiif talaallicha osoo hafan jedhamanii dubbataman talaalchifamuufis eeraniiru. Talaallii farra dhibee giffiraa dabalataan daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi hanqina sirna nyaataa fi dhibee qaban adda baafamuu viitaamin A fi farra raammoo garaa keessaa kennamus dubbatanii jiran. Dubartoota wayita da'umsaa qaama hormaataa isaanii miidhaman adda baafamus kan kaasan yommuu ta'u, talaallii kanaan haaluma kanaan dubartoota wayita da'umsaa qaama hormaataa isaanii miidhaman 497 adda baafamuu fi dubartoota 20 irratti ammoo wal'aansi akka taasifamuuf argachuu himaniiru. Duula talaallii kanaan daa'imman dhukkubsatan 16,000 fi 296 adda baafamuu kanneen keessaa ammoo 15,000 fi 571 yaalamuu dubbatanii jiru. Pireezidaanti Tiraamp abdii Yukureenii fi Raashaa walitti araarsuu dhiphachaa jiraachuu dubbatan. Bara darbe Doonaald Tiraamp waraana Yukureen sa'aatii 24 keessatti akka dhaabsisan waadaa galanii turan. Torbaan darbe ammoo hanga innii fi pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin waliin walitti dhufanii qaamaan of eeggannoo marii kana akka godhanitti furmaanni takkaallee akka hin argamne dubbatanii turan. Haa ta'u malee guyyaa wiixataa darbe ammoo akka jedhanitti jechuun guyyaa kaleessaa pireezidaant Puutiin rakkoo mataa nama qabudha jechuunis arrabsanii turan. Tiraamp erga Puutiin waliin haasaa bilbilaan sa'aatii 2 booda taasisaniin haalli waliigaltee nagaa Raashaa fi Yukureen gidduutti of mari'achuu akka danda'u kan dubbatanii fi tarii ammoo gargaarsa Phaaphaasiitiin ta'uu danda'a jechuunis itti dabalaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa ammas nagaa ilaalchisee abdii guddaa qabaachuu isaanii ilaalchisuudhaan dhukaasa dhaabuu fi waraanicha xumuruudhaaf garuu marii battalumatti akka jalqaban miidiyaa hawaasaa isaanii kan ta'e Tiruuz irratti maxxansan. Miirri sun ilaalcha Raashaa wajjin hamma tokko kan wal fakkeessu yoo ta'u, Puutiin biyya isaanii Yukureen wajjin ta'uudhaan wal hubannoo nagaa gara fuula duraatti ta'uu danda'u qopheessuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbateera. Haasaa waa'ee wal hubannoo fi waan egeree ta'uu danda'u nagaa cimaa kan waliigalteewwan waaraa dafanii irratti ijaaramuu danda'an hin fakkaatu. Puutiin irra deddeebiidhaan furmaanni kamiyyuu hundee sababoota waraana kanaa ilaaluu akka qabu cimsanii kan dubbatan yommuu ta'u, kunis yeroo darbee Raashaan fedhii Yukureen Awurooppaa waliin walitti dhufeenya cimaa qabaachuu akka ta'e dubbateera. Tiraamp garuu erga bilbilaan haasa'aniin booda miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii kan ta'e Tiruuz irratti Raashaa fi Yukureen dhukaasa dhaabuudhaaf hatattamaan marii akka jalqaban ibsuun haalli isaa ammoo paartilee lamaan gidduutti mari'achuun kan ta'udha jedhaniiru. Haa ta'u malee tarkaanfiin Tiraamp yeroo dhihoo keessatti waraana Yukureen irratti fudhatan tarii Ameerikaa dhumarratti marii kana keessaa akka baatuuf mallattoo tahaa jechuunis sodaachisaa jiru. Wiixataa kaleessaa booda Doonaald Tiraamp marii biyyoota lamaan gidduutti taasifamu giddu galeessa ta'uu irraa akka hin fagaanne ibsuun garuu sammuu keessaa sarara diimaa jechuunis katabeera. Ofii iddoo kennuu yookaan ammoo ofuma jaalachuu kan guddatu jechuu yoo dubbatu gara Puutiinitti garuu wanti takka ni ta'a jedheen yaadaa yoo hin taane ammoo ani dubbadhee kana booda irra hin deebi'u jechuunis akka sodaachisaatti akeekkachiiseera. Tarkaanfii akkasii garuu gaafii fi balaawwan mataa isaa akka qabus dubbataniiru. Ameerikaan akkuma itti aanaa pireezidaantii Jeedi Vaansii fi ministeera dhimma alaa Maarkoo Ruubiyoo dursisanii yookaan ammoo sodaachisuudhaan yoo waraanicha keessa harka ishee dhiqattee baate kana jechuun Ameerikaan deeggaraa fi waraana basaasa Yukureeniif gootu kamiyyuu ni xumurti jechuunis dubbatamaa jira. Yoo akkas ta'e ammoo Raashaa yoo Yukureeniin wal bira qabamte kan qabeenya guddaa qabdu Yukureen deeggarsi Ameerikaa irraa adda cite taanaan baay'ee yaaddoo keessa galuu fi torbaanota keessatti Raashaadhaan mo'atamuu dandeessi jechuunis xiinxaltoonni ni himu. Sun ammoo pireezidaantii Yukureen Volodimir Zelenskii yaaddoo keessa galchuun gahaadha jechuunis dubbatamaa jira. Ameerikaan marii fi nagaa hordofuu irraa of fageessuu dhiisuudhaan hunda kanaaf murteessaa jechuun dubbataa kan turan Tiraampii fi Puutiin bilbilaan yeroo haasa'anitti akka ta'es haasa'ameera. Tiraamp walitti bu'iinsa waggoota 3 ture furuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiru harkifataa waan jiruuf Puutiinii fi Zelenskii lamaan isaaniiyyuu mufachuu isaanii ibsanii jiru. Walgahii gurraandhala darbee waajjira Ovaal keessatti gaggeeffamee tureen hoogganaa Yukureen waraana addunyaa sadaffaa waliin qumaara taphachaa jira jechuun himateera. Ji'a eblaa keessa ammoo erga mariin fuulduratti socho'uu diduu itti fufee booda Puutiin irratti baay'ee aaruu fi
akkasumas dallansuu guddaa qabaachuu isaanii dubbatee ture. Dhiheenya kana immoo dubbii darbee kana cinatti dhiisuudhaan Yukureenii fi Raashaan marii hanga tokko itti fufuudhaaf kan jiran fakkaata. Kunis waraana waggaa 3 ture booda waliin mari'achuu isaanii kun kan jijjiirama guddaadha jechuunis ni ibsama. Gareen Raashaa kun jiila sadarkaa gadi aanaa yeroo darbee Yukureen waliin wal arguudhaaf gara Tarkiitti yookaan Istaanbuulitti imale ta'uu isaa fi dhiisuu isaas hanga ammaatti wanti murtaa'e tokkollee akka hin jirre qorattoonnii fi xiinxaltoonni garaagaraa ni dubbatu. Tiraamp waadaa qoqqobbii Raashaa irra kaahamee ture hir'isuu waliigalteewwan daldalaa haaraa fi investimentii diinagdee akka sosobbii Putiiniitti gara waliigaltee nagahaatti ceesisuutti qabataman dubbatamaa jira. Isa kana irra deebiin yoo bilbilaan erga haasa'anii booda kennan gama biraatiin ammoo waa'ee bu'aa badaa akka hin qabnes qoqqobbii kana irratti dubbataniiru. Yookaan ammoo qoqqobbiin haaraan baankii Raashaa fi alergii anniisaa irratti kaa'ame kamiyyuu hin mari'atamne jedhamaa jira. Pireezidaantiin Ameerikaa ji'a darbe keessa Putiin lafarra harkisuu akka hin oobsine akeekkachiisuu Raashaan ammoo siivilii irratti xiyyeeffachuu akka hin qabnes dubbataniiru. Haa ta'u malee dhiheenya kana ammoo Raashaan haleellaa diroonii erga waraanni eegalee as isa cimaadha jedhame magaalota Yukureen irratti kan jalqabde yommuu ta'u, haasaan bilbilaan tibbana hooggantoota lamaan gidduutti taasifame dhukaasa dhaabuu yookaan waliigaltee nagahaa kamirrayyuu ammallee haalli gaarii ta'e mul'achaa jiraachuu ifa wanti godhame tokkollee hin jiru. Kunusumaa kanaan jiru hooggantoonni Awurooppaa hedduun gara Yukureen dhaabbachuu isaanii ifa godhaa turaniiru. Imaanu'eel Maakiroon amma Tiraamp dhimma Yukureen irratti Putiiniin akka sobee hubadheera jechuun dubbateera. Pireezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon dheekkamsa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii Raashaa Vilaadiimiir Putiin irratti dhiheenya kana dubbatan hordofuudhaan yaada kan kennan yommuu ta'u, imala gara Veetnaamitti taasisuudhaan Tiraamp Putiin wajjin waraana Yukureen irratti akka isa sobe hubadheera jechuunis gaazexeessitoota fuulduratti himaniiru. Itti dabaluunis mariin isaan godhan kan shakkii qaban yoo ta'u, aariin Doonaald Tiraamp Putiin irratti qaban ammoo gochatti akka jijjiiramu abdii qabaachuu himaniiru. Jechuun Ameerikaan qoqqobbii cimaa Raashaa irra akka keettuuf hooggantoonni Awurooppaa gara Yukureen goruudhaan quba qabaatii kan isaan jiran.